Qawweedhaan gabromni qawweedhaan bilisa baana kan jedhan Jalmarroo Dirribaa Muummee Abiyyi Ahmad Fiild Maarshaal Jeneraal Birhaanuu Juulaa Galalchaa Jeneraal Yilmaa Mardaasaa dabalatee hanga Pirezidaantii Shimallis Abdiisaatti teessumaa fi dhaabbata kutee jira. Masaraan 4 kiiloo jaraaf bakka badii ta'uu qabdi malee bakka Oromootti balleessuudhaaf hojjetanii nagaan keessa boqotan hin taatu erga jedhe Jalmarroon bubbulee jira. Jiddu galeessi biyyattii qawwisa meeshaalee gurguddootiin jeeqamaa. Qilleensi isaa ammoo xiyyaarota lolaatiin faalamaa taatee hunda keessummeessuu irratti argamti. Balaa samii dacheen hin dadhabne akkuma jedhamu didicha akka bokkaa gannaa kan waraana bilisummaa Oromoo wabootis keessummeessuu jalqabdee jirti. Meeshaalee gurguddoodhaan jiddu galeessi biyyatti raafamuu akkuma itti fuftetti jirti. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon ittisa irraa gara haleellaatti cehee jira. Fardaa fi lafoodhaan ammoo haleellaa waboo qolachuudhaaf tarkaanfii fudhachaa jirran dubbii duree waraana Itoophiyaa Fiild Maarshaal Jeneraal Birhaanuu Juulaa Galalchaa fi Jeneraal Yilmaa Mardaasaa oggaa ta'u diina barbadeessuun ijaroon isaa gahee jira. Oromiyaa bilisummaa walabummaa gonfachiisuudhaaf humni isaa amma bakka guddaa gahe jechuudhaan Jalmarroo Dirribaa duree raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Birhaanuu Juulaa fi duree Itoophiyaa Muummee Abiyyi Ahmad maraan martoo lolaa injifannoo hin qabne isaan gaggeessaa jiran xumura itti goona jechuun masaraa mootummaatiif ergaa kan dabarsan. Amma raafamni hamaan jiddu galeessatti waboodhaan isaan mudachuu ajajoonni raayyaa ittisa biyyaatis ragaa bahaa waan jiran fakkaatu. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon yeroodhaa gara yerootti jiddu galeessatti haleellaa humnoota mootummaa gubbatti raawwachuus jalqabee jira. Humni qilleensa Itoophiyaa yeruma marayyuu lola jiddu galeessaa gubbatti nu cinaa dhaabbachuu qaba jechuudhaan ammoo Fiild Maarshaal Jeneraal Birhaanuu Juulaadhaa Muummee Abiyyi Ahmaditti kan dubbatan. Humni qilleensaatis ammoo torbee darberraa jalqabee gaafa ayyaana irreechaarraa haga ammaatti Oromiyaa jiddu galeessa dabalate bakkoota hedduutti haleellaa qilleensarraa akkuma itti fufetti jira. Amma kunoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon kaaba Shaggar aanaa warra Jaarsoo keessatti haleellaa humna diinaa irratti fudhadhe jedheen waraana mootummaa akka baala mukaatti harcaasuun injifannoo boonsa gonfachuu beeksisee jira. Isa jiddu galeessaa kana ammoo Abiyyii fi Jeneraal Birhaanuu Juulaa masaraadhaa akka filmiitti akka laalan carroomanii isa dhoksuudhaaf hunduma xaaranis waboon isaan saaxilee jira kan jedhame. Kuni ammoo Jalmarroon harka sibiilaa jabaadhaan funyaan jala rukutaa jiraachuus kan mul'ise jedhamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon kan haalota kamiifuu injilbiiffanne saba isaa hacuuccaa fi cunqursaa kamuu jala baasuudhaaf halkanii guyyaa ammoo loluudhaan irree diina butuchee injifannoo cululuqaadhaan saba isaa ammoo boonsaa jiru. Dudduuba deebis hin qabu fuulduratti malee yeroon Oromiyaa irratti ilmaan ishee haara galfatanis gahee jira jechuudhaan ajajoonni waboo humnoota isaanii waliin lola jabaa meeshaalee gurguddoon dabalame gaggeessaa jiraachuu himuudhaan lola jiddu galeessaa kanaan mootummaas kokkee qabu raasaa jiraachuu himan. Haaluma kanaan gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon kaaba Shaggar aanaa warra Jaarsoo magaalaa Tulluu Milkiitti ammoo guyyaa har'aan tanaa lola guddaa gaggeessaa tureen humna diinaa isa jedhuun raayyaa ittisa biyyaa du'aa fi madoon adabee jiraachuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon lola kaaba Shaggaritti gaggeesse kanarrattis loltoota dhibbaan lakkaa'aman battalatti ammoo ajjeesu yoo himu madoonis ammoo danuu ta'uu himuudhaan ambulaansii 13 fi paatroolii 4 ammoo raayyaan ittisa biyyattii fe'achuudhaan gara magaalaa Fiichee geessu waboon beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon lola kanaan ammoo gama meeshaatiin moortoraa, dishqaa, baazuqaa, qawwee tarkii gurraacha haaraa danuu AKM bombii harkaatii fi hidhannoolee garaagaraa ammoo irraa hiikuudhaan dantaa qabsootiif galii taasisee jiraachuu kan hime. Lola kanarratti humna raayyaa ittisa biyyattii irraa ammoo namoota 70 ol fayyatti kan harkaan qabe yoo ta'u booji'amtoonni kunneenis mirgi booji'amaa isaaniif eegame wantoonni isaaniif barbaachisu godhameef ammoo akka jirus waboon beeksisee jira. Lolli jiddu galeessaa jabaachuun akkuma itti fufetti jira. Yeroo addunyaan
lola jiddu galeessa bahaatti adeemaa jiru Gaazaa fi Israa'el gidduutti fuula deeffattee jirtutti waboo fi mootummaanis haleellaa jabeessuudhaan gama jiddu galeessaatti dhufanii yeroo ammaan tanaatti lola guddaas gaggeessaa jiru. Lolichinis ammoo kan meeshaa gurguddoon dabaalame oggaa ta'u lafoo fi qilleensarraanis gaggeeffamaa jira. Waboon ammoo kan durii caalas jabaachuudhaan bakkoota garagaraatti tarkaanfii jabduu fudhachaa jiraachuunis kan himame. Waboon yeroo ammaatti ofirraa qolachuurra gama haleellaatti cehuudhaan addoota waraanaa danutti humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad akka baala mukaatti harcaasuudhaan Oromiyaa lafa awwaalchaa gochaa jiraachuu kan beeksise. Tarkaanfii jabduu yeroo ammaan tana jiddu galeessatti fudhachaa jiru kanaan kaaba Shaggar dabalatee lixa Oromiyaa akkasuma Wallagga Bahaatii fi Orroo Guduruu Wallaggaa keessattis tarkaanfii jajjabduu fudhachaa jiruun injifannoo gurguddoo goonfachuudhaan diina salphisee saba isaattis abdii horee akka jiru kan hime. Tarkaanfiin kun ammoo isa jalqabaa akka ta'ee fi tarkaanfiin jabduun kanaa fudhatamuuf akka jiruu fi humni waraana bilisummaa Oromoo guddaanis ammoo lolatti galuudhaafis akka jiru ajajoonni waraana bilisummaa Oromoodhaa kan beeksisan. Waboon lola ammaa kanaan durumatti adeemaa jiraachuu fi mootummaa Abiyyi Ahmad humnoota isaanii akka baala mukaatti ciree harcaasuudhaanis biyyootti makuudhaan duratti adeemaa jiraachuus waboon beeksisee jira. Oromiyaatti nagaan dhabame erga araarri waboo fi mootummaa gidduutti dadhabame jaarmiyaan ABO ajajaa olaanaa waliigalaa waraana bilisummaa Oromoo Jalmarroo Dirribaa Lammeessaatiin hoogganamu humnoota isaa bakkoota garagaraatti leenjisee eebbisuus itti fufee jira. Waboon zoonii lixaatti humnoota kumaatamaa lakkaa'aman leenjii loltummaa fi siyaasaa laachaa fi ture eebbisiisee jira. Akkasuma ammoo jiddu galeessa keessattis torban darbe keessa humnoota danuu leenjii loltummaa fi akkasuma siyaasaadhaan ammoo kennaa fi ture eebbisiisee akka jiru kan beeksise. Kaleessarraa kaasuudhaanis ammoo lixa Oromiyaatti eebbi waraana bilisummaa Oromoo jajjabeetis gaggeeffamaa jira. Kunis ammoo yeroo lolli lafoo fi qilleensarraan kan durii caalaa jabaachuun Oromiyaa keessatti humnoota lamaana mootummaadhaa fi waraana bilisummaa Oromoo waboo gidduutti gaggeeffamaa jiruttidha. Oromiyaatti nagaa dhabame nagaa kana kan nu dhoowwis qawweedha. Falmannee haga dhumaatti ammoo nagaa dhabne lolaan lolumaan deeffannaa kan jedhu waraanni bilisummaa Oromoo waboon lola guddaa gama lixaarraa kaasee haga jiddu galeessaatti ammoo kan fide guutuu Oromiyaa waliin ga'uudhaan mootummaa wajjin kokkee wal qaburrattis argama. Yeroo garagaraatti ammoo marii araaraatiifis mootummaa wajjin kan taa'e waraanni bilisummaa Oromoo waboon marsaa lamaaniinuu ammoo otoo milkaa'in marichi kanaaf biyyattiidhaa fi saba bal'aa Oromootiif mariin gaggeeffamee ture. Marsaa lamaaniin ammoo yoo jalqabu abdii gaarii kan ture ammoo abdiin sanduuqanaa'uun lolichaas ammeessuu ittuma fufee jira. Marsaa duraa caalaa ammoo fashalli marii marsaa lammaffaa lolichaas hammeessuudhaan humnoonni lamaanuu harka wal kennachiisuudhaaf ammoo lola babal'isanii lafoo fi qilleensarraan Oromiyaa keessatti gaggeessaa kan jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon tarkaanfii mootummaan lafoo fi qilleensaan fudhachaa jiru dura dhaabbachaa jiraachuu kan beeksisee fi lola bakkeewwan garagaraatti gaggeessaa jiruun injifannoo gurguddoos gonfachaa jiraachuu kan himu ammoo mootummaan gama isaatiin humna kana rukutee gara mariitti fiduudhaaf akka jiru ji'a darbe keessa beeksisee kan ture. Ajajaan humna waraana Itoophiyaa Fiild Maarshaal Jeneraal Birhaanuu Juulaa Galalchaadhaa ammoo gama isaaniitiin humna kana gara mariitti fiduuf jirra rukutaa jirra jechuun kan dubbatan ammoo mariinis jiraachuu mala. Mariin kun ammoo isa xumuraati. Mariin kun kan gara nagaatti baasu walii galteetti geessu ta'uu baannaan ammoo humna kanaa wajjin kana booddee taa'amuudhaafis waan deemu hin fakkaatu kan jedhan lola malee torbaanotaan dura haasaa godhaniin ammoo akkana kan jedha
WBO'n ammoo humnoota mootummaa bakkoota danuutti harcaasaa jiraachuus kan beeksise har'aan tana kibba Oromiyaa jiddu galeessa dabalatee akkasuma bakkoota hedduuttis lola guddaa gaggeessaa jiruun kan torbee kanaatiin humnoota mootummaa kumoota ol barbadeessuudhaan ammoo kumoota hedduu isaaniitis ammoo madeessee madoo dandammiin qabneen adabuun injifannoo gurguddoo gonfachuu kan beeksise WBO'n zoonii lixaatiis ammoo humnoota isaa kumaatama lakkaaman dirruma gubbatti leenjisaa tures eebbisiisuudhaan mul'isee jira. Mootummaan ammoo halkanii fi guyyaa waraana bilisummaa Oromoo WBO daangaa Oromiyaa keessatti to'achaatiin jira jechuudhaanis himaa jira. Haa ta'u malee WBO'n ammoo haleellaa mootummaan diroonii raawwatuu fi akkasuma basaasa diroonii mootummaatiif otoo iddoon laatiin Oromuma keessatti mooraalee leenjii banuudhaan humna isaa leenjisaa kan ture dirree gubbatti ammoo eebbisuus itti fufuudhaan ifatti humnoota isaa kumaatamaan lakkaaman meeshaalee gurguddoo waliinis mul'isuudhaan eebba isaanii yoo raawwachiisu viidiyooleedhaa fi suuraawwan garaagaraa qoodamuudhaanis mul'atanii jiru. Walwaraansi WBO fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru xumura kan argatu gaafiin sabichaa kan ammoo gaafatamaa ture sirrumatti ammoo deebii kan argatu qofa yoo ta'e jechuudhaanis keessa beektoonni himaa jiru. Mootummaan WBO'n dadhabsiisa jechuudhaan humnoota isaa kumoota kurnaan ammoo guyya guyyaan Oromiyaatti kan bobbaasu WBO'nis humnoota isaa danuu ammoo mootummaa duranan dhaabbadha mootummicha jilba cabsaan jira dadhabsiisuttis deemaa jirra jechuudhaan yoo himu lolli amma xumura bilisummaatti jechuudhaan humnoota mootummaa Oromiyaatti bobbaafaman hedduu isaanii barbadeessuun hedduus booji'e lafoota danuu qabachuudhaanis mul'ise fuulduratti adeemaa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo WBO'nis beeksisee jira.